viidiyoon see olii gadi fiigaa turteetti of hin ajjeesne akkuma sooyyeen jettee beelli kan hin sodaachisne rakkoon kan hin sodaachisne viidiyoo qabdi jedhanii yeroo itti roorrisanitti kan hin sodaanne yeroo itti agabuu buluun ishee hin sodaachisne har'a garuu sa'aatiitti istiidiyoo banatteetti kaameeraa lama jira na hubadhaa kaameeraa lama abbaa birrii 777 kaameeraa lama jira laayitiin jira. Wantoota baay'ee jira istiidiyoo sana keessa ammallee utuma akkam ta'e qabeenyi ishee nuun beekna waan ta'eef istiidiyoocha oolla waan ta'eef. Har'a garuu sa'aatii mucaan kun mana guddaa kan waggaa tokko kaffalattee soofaa galchattee lafa bal'aatti baatee hojii ishee hojjetachaa jirtutti hunda keenyatti kan gaaffii ta'e bara sana dabartee dhufte akkamittiin har'a of ajjeesuu dandeessi? Rakkoon hin jiru jettanii yaaddu. Gaa'ela isheetti gammadduudha mucaan kun. Utuu gaa'ela isheetti gammaddee jirti ta'e abbaan manaan koo nama gaariidha. Isarraa waan tokko hin eeginaa. Inni waan na godhe hin qabu angaruu nagee itti duuti turte. Gaa'ela isheetti gammadduu miti jechuudha. Waa'ee isaas hin kaasne, waa'ee nama kamiiyyuu hin kaasne, isheen garuu naga'e. Kana booda anaan kan na barbaachisu gaa'ila osoo hin taane jireenyaan jiraadhe hunda isaa argeera isa osoo hin taane du'a qofaan iddoo naaf qophaa'ee deemaan jira hundumtuu dhiifama naa godhaa jettee sokkiti. Wantan shakkaa ture hundumtuu immoo akka inni ta'ee jettee haasoftee viidiyoo poostii gootee sokkite jechuudha. Haa ta'u viidiyoon kun dileetii ta'e viidiyoon kun badeeraa sirriidha badeeraa vaariyaalii erga baheetii gaayiriin balleessuu hin danda'u. TikTok gaayiriin balleessuu hin danda'u. Yeroo masheen poostii gootu sanatu dida malee erga poostii ta'ee vaariyaalii bahee miliyoona 2.8 minaamin ilaalame booda TikTokiin kun tasa baduu hin danda'u. Riippoortiidhaa'ee viidiyoo tokko argeen tureen tokkichoodhaaf dafee sheerii godheen ture viidiyoo wayii tokko argee karaa telegiraamiin naqee buufadheen ergee Hamzaadhaaf ergeen ture. Sooyyesiif erguu nan danda'a. Intalli boyii tokko kun namootaaf gaarii miti. Ijoollota gara dudduubaa dhufaniif gaarii miti. Riippoortii godhaa jettee akkamitti akka riippoortii godhanii viidiyoo irratti hojjechaa turte. Viidiyoo kana argadheenanii ergixanyaa ta'uuf nama wayiin gaafadhee eeyyeen tala kanatu poostii godhe naan jedhanii ishi jedheenii informeeshiniif isinii ta'uu danda'a tokkichoo. Anfooleersiin kun amma kanatti dhiibbamuu hin danda'u. Isiif Hamzaan ilaa viidiyoo kana ilaalaa jedhee dhugaadha kunoo tokkichoon dafee akkan argadheenanii tokkichoo telegiraamii jala kaa'ee Hamzaaf telegiraamii jala kaa'ee kun akkasi. Lammataa hiriyoota isii keessaa namoonni paaswoordii ishee beekan jiru. Paaswoordii yookaan moodireetara ishee yookaan immoo daayireektingiin ishee namni ta'ee viidiyoo ishee poostii godhuuf jira. Namni kun paaswoordii ishee beekaa. Namni kun balleesseera jechuuf ammas ragaa qabatamaa hin qaban. Garuu paaswoordii ishee beeka. Joosii balleesse jechuufis ragaa qabatamaa hin qabnu. Namatti faraduu ta'a. Ragaa qabatamaa gaafa argannu garuu wanta kana gochuu dandeenya jechuudhaaniin. Wanta kana gochuu dandeenya jechuudha. Maaliif namoonni viidiyoo ishee waraabanii fi poostii gochaa fi turanii gwaaddanyoota ishee keessaa annu gaafa dubbachuuf namni paaswoordii ishee beeku an akka kootti beeka waan hin ta'eef naasa'e namni kamiyyoo na gaafate dubbachuu nan danda'a. Inni kun rakkoo hin qabu garuu noormaali adaraa keessan warri as jala jirtan sooyyeetti hin cabinaa tokkichootti hin cabinaa. Hundumtuu dhugaa mucaa kanaa baasuufidha kan inni asirra jiru malee hojii dhabee miti. Sooyyeen ikkoo ijoollee ishee yoo tokkoof tokko meeqa yoo itti lama jechuu danda'u teessee tokkichooni hojii isaa yoo dhaqatee birrii 2,300 argatee dhufuu danda'a. Namni hojii dhabee as jala taa'u hin jiru. Garuu dhugaa mucaa kanaa hunda keenya gaafata guyyaa tokko. Warri immoo kaleessaa yeroo isheen viidiyoo hojjettu yuukkoosini dhaqiitii Siyooliif Yerusaalemiin adda baasii viidiyoon hojjedhuu ni ergechaa turtanii. Isiniin warri arrasii warra akka kanatti dhugaa mucaa kanaa fi quuqamaa jiru irratti darbaa jirtanii isinii bar. Deemikaa fooloo keenaa kennikaa fooloon sirraa kaafadha dhaqee hin turte ammayyuu hin deemneeti warra jettaniidha bar. Kanaaf iyyuu adaraan isiniin jedha hundi keessan namoonni namoota itti siqattanii akkamitti akka inni furmaata argachuu danda'u hanqaamolee nageenyaa as magaalaa Buraayyuu jiran wajjin namoota tokko lama wajjin dubbii gochaan ture. Obboleessi ishee dhufu jedhanii himata xiqqoo irratti haa banamu jedhanii kana booda hin dhufa. Sana booda baakgiraawundii isaanii addan ba'a. Waa'een interviiyuu isaanii immoo hunda keenyattiyyuu gaaffii uumuu qaba. Waa'een interviiyuu isaanii inni
yoon booniidhaan sinni isedhe ofin ajjeesetti yoon saariidhaan sinni isedhe ofin ajjeesetti waanan godhuun dhabe inni jedhe hunda keenyatti buukii hin qabnee kaatee wajjin dhalannee wajjin guddannee amma isheen sarkaa kana geessutti illee wajjinumaan hin tureenii kuni waan taaraamini namni baay'een beekaa yeroo isheen lubbuun jirtu warra wajjin arrabsamaa ture keessaa nama tokkodha. Yeruma isheen lubbuun jirtullee nu arrabsaa turanii kuni arrabsoonii jechi anaaf haaraa miti. Garuu wanti amma miidiyaa olii gannaanneeffamaa jiru yoo haqa ishee hin barbaadinaa nuun jiranii haqa ishee sana yoo ofii haqicha beeku yoo ta'e haqicha nuuf himan. Hangaaffii gabaabaa kan hin qabu lafa haqichaa beeku lafa haqi sana jiru warri akkasumas jechaa jiranii lafa haqi sun jiru beeku yoo ta'e haqa isaa achi as ba'anii nuuf himan. Ammaatiin kan isaan barbaadaa jiranii haqa mucaa kootiidha. Ammas maatii waa'ee birrii waa'ee maalii waa'ee gargaarsaa maatiin tokko gaafachaa jiran kan ani boqodhuu jiran armeen isaanii kan isaan natti himatan haqa mucaa kootii isaa basheen of ajjeeftee baruun barbaadaadha ammayyuu taanaan. Ilaa waan isinii irratti xiyyeeffachuu qabdanii gargaarsi waan biraadha sun maaliif gargaaramtee dhiistaniis jechuun ishee duutees dhabneerraa kan haadha kana gargaaru turte booniidha. Ergaa ofii ishee jajjabaatte kaatee kan harka qabaa ture booniidha. Waan nama ajaa'ibu daasiin gammachuu isheetii utuu hin ka'inii daasii gaddaatti jijjiirameera. Waan isin hubachuu qabdan. Kun immoo sirraffisula na dhaggeeffadhu. Inturame iyyuu akka kan biraatti gaafa inturame maaliif haqa ishee hin barre? Mucaa kana gammadduuma ishee of biraa deemsisanii ji'a tokko fa'i hin turre reefuudha. Kan isheen deemte. Wajjin illee kolfitee hin taphanne haala tokko fi guyyaa baay'ee illee haadha ishee kana biran turre wantoonni tokko mudatee turan addanatti gaafa isheen dhuftee jechuudha. Kanaaf jaartiin amma walumaa galatti mana mucaa kana lafa isheen galtu maal akka taate hin beekan obboleessi ishee waan beeku hin qabu. Inni biyya Dubaayidhaa dhufees waan beeku hin qabu. Isinii gala miti. Kanaaf imaanaa nutti kennatanii jiru. Kanammoo abbaan barbaade gadi nagalaga ishee qayinarra kaa'ee yoo lubbuu aarsaa lubbuu kaffaluu hin barbaachisa ta'an nan kaffala. Dhaggeeffadha. Maaliif yoo isaanii namni waa'ee mucaan kun nama miidiyaa turte haqni ishees karaa miidiyaa kanaa barbaadamuu qaba malee poolisiin qabateera jennee callisnee taa'uu hin qabnu. Har'a koo sa'a 24 booddee koo istooriin namaa jijjiirameera namni waa ishee irraanfateera laa. Namootuma muraasa namootuma waa'ee quuqama lammii quuqamaa namummaa qabantuyyuu achi as ba'ee amma yoo na haasaa jira malee kaan irraanfateera. Garuu ammayyuu garaanaadhaa hin cinne maaliif tokko sababa isaa hin barre maaf akka isheen of goddaate haadha ammayyuu sababa isaa baruu barbaadde laa. Maaliif inni kan dhufee kanatti haasaa inni sun kanatti haasaa inni sun kanatti haasaa inni kun kanatti haasaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif yoo hin danda'ama ta'e haqni boonii ba'uu qaba. Silkiin boonii amma yoonaa hin fattashamin jira. Maaliif lookerii keessa jira jedhamee ba'ee fattashamuu qaba. Maaliif teekistii isheen haasoftee ji'a kana torban kana keessa karaa sooshaal miidiyaa ishee hundumaa xiyyeeffannoodhaan fattashamuu qaba. Maal haasoftee maal haasaa turte eenyu jina haasaa turte haasaa akkamii haasaa turte qoratamuu qaba bakka guyyaan itti kennamuu hin qabu. Maaliif yoo inni batee qaama seeraa bukkeetti wal gurmeessee qaama seeraa tokko biratti bilbilli sun fattashamee ibsi kennamuu qaba. Maaliif jaartiin kun garaa kutan bakka ammayyuu jaartiin garaan kutanne maaf akka of ajjeefteedha malee maaf akka of ajjeefte maatiin ammayyuu addan baasin jiru laa. Sababa isaa mucaan kun gammadduu turtee kolfitee taphachuu ishee beeku malee waan biraan turre. Ammayyuu taanaanii xiyyeeffannoon tokko silkii sanaa ammayyuu silkiin sun haa qoratamu waa'ee viidiyoo baduu sanaas fattashamee bira gahamuu qaba. Dhiisi namaan jechuu hin danda'ama. Sodaa du'aa riba malee hafuudhani. Rakkoon qabu baay'ee hin duuta namni kamiyyuu dhumarratti numa duuna. Haqaaf immoo yoo haasoftee yoo waa'ee haqaa dubbatte waan meeqatti naannessu waan meeqatti jijjiiru. Kanaaf baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Ammayyuu taanaanii uummanni Oromoo irratti walii galee wanta ta'uu qabu waan an karaa kootii waan gochuu qabu yoo jiraate wanumaan godha. Waan uummanni godhi jedhee waan uummanni irratti walii galee bira dhaabbachuun dirqama kooti. Maaliif namni gaafa wajjin gaafa kolfaa gaafa gammachuu gaafa xabaa duwwaamini. Maaliif kanaafiyyuu waan jiru bifa ija seeraan itti adeemama ammas teellaatti hafaa jira ammas qabbanaa jira dhimmi kun. Maatiin ammayyuu haqa barbaadaa jiru haqni sun haa ba'u.
Alaa. Haqni sun haa ba'u mucaan isaanii eessa akka jiraattu hin beekamu. Maali qabeenyi ishee eessa akka jiru qabeenyi isheen joortee horatte kun eessa akka jiru maal akka ta'e hin beekan tokko yoo amma sigala imaanaa nutti kennatan dhageessaniitu viidiyoo irraa imaanaa kana immoo nuuni warri beeknu amma tokko warri waa beeknu amma tokko